السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو كينيا جرى جرتو نجا كيسني الحمد لله. نجا راسي فيديو براتين سنيد في انجرا سلامة جديتي إن شاء الله يا ردفني في التففنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوتا channel ساريامتو بغربنا راني سنجه أكو من عندنا أول بريتو ري أدس إن شاء الله سكنتا بروتين ولتدي من الرا وأنكو تسعد الباسط كده ما عندنا مكان نفسني وأنكو عبد الباسط حسن نانيرني جراتا قدنا جماتي وبريسا إسيتي Enggaknya jo hordoftoot ni baay'ee jechuudha keessaan illee kan nagaafatanii itti fakkaate malee irra hedduun ittuma fakkaate namni gaafitti ta'e illee hin jiru. Abbaa manaa kootii se'anii maaliif mudiste engadda arrammoo tuman gaafatamin himte engadda moonillee akkasitti abbaa manaa kootii se'anii jechuudha. Obboleessa garaa tokkooti jechuudha. Obboleessi garaa lama jira sirriitti. Akka biraatti hubattanii akka obboleessatti bartanuu maal isin ibsina? Obboleessa waan gurraacha ta'e magaalaa ta'e adii ta'e hin beekamu. Utuu fuula laalee namni murteessuu danda'a. Obbolaan hundis waliin fakkaatu. Akkasii kaa obboleessa kootii hordoftoota kiyyaa inshaallah akkuma dheengaddaa dubbatee inshaallah gara fuulduraatti viidiyoo garaagaraatiin waliin akka dhufnu inshaallah abdii qabna. Isinillee nu jajjabeessaa laayikii godhaa. Viidiyoon keenya akka namoota baay'ee bira ga'uu danda'u laayikii godhaa. Gara fuulduraatti tarkaanfachuun keenya laayikii keessanii jajjabina isin nu jajjabeessuudhaan gatii ta'ee fi laayikii nu godhaa inshaallah. Egaa akkuma beekamu chaanalii kanarratti wantoota garaagaraa isiniif dhiyaata, wantoota isin fayyada jedhamu malee qoosaa garaagaraa wantoota garaagaraa miti. Ilmi namaa tokko waan faayidaa hin qabne waan yeroo namatti gubu ilaaluus inni dabarsuu hin qabu. Inni ilaaluus immoo waan faayidaa isaaf hin qabne ilaalaa ooluu hin qabu. Inshaallah gaaf chaanalii kanatti akkuma beekamu meeshaalee garaagaraa bittaa manaa fi gurgurtaan illee duraan beeksifamaa ture. Amma garuu akka qabbanaa'utti jira inni. Inshaallah amma garuu yaada garaagaraa fi meeshaalee mana keessaa namoonni gatii isaallee beekuu barbaadanii akkasuma namoonni bitachuu barbaadanis qophiidha inshaallah. Hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtanii inshaallah jajjabaadhuutii itti fufii isin jenna yaa rabbi. Inshaallah man jadda wajada jedhanii namni jajjabaate waa yaade karoora bakka gahuu barbaade sana nama gahaayanii jajjabaachuus barbaachisaa. Yaada adda addaa, yaada babbareedaa, yaada qaroomaa hawaasaa dhiyeessitee waan isaan barbaadanis dhiyeessitee fi yaada hin qabu namni wantoota baay'eedhaan sooshaal miidiyaa kanatti fayyadamaa karaa baay'een jechuudha. Garii yaada bilchaataa namaaf dhiyeessaa, garii wantoota barnoota namaaf ta'u, gariin immoo akkuma amma karaa baay'een biyya baay'ee irratti hojjetamaaru meeshaalee biyya keessaa namoonni biyya arabaa jirtanis achi jiraadhaan ture biyya keessaa waan baay'ee barbaanna jechuudha. Informationii biyya keessaa baay'inaan barbaanna. Baay'ee nama barbaachisa gisee biyya bahan haala biyyaa quba qabaachuun haala biyyitti socho'aaru haala qilleensaa baruunis baay'ee nama barbaachisa. Yeroo ammaa kana akka durii shawwadamuun gowwoomfamuun hin jiru jechuudha. Achi teenyee lafa bitachuu bana bitachuu barbaanne amma ta'e quba qabna karaa sooshaal miidiyaa kanarraa akkamitti akka irra jiru haalli qilleensaa akkamitti akka jiru namni akka duraanii hedduu hin shawwadamu jechuudha. Nama hedduutu ergasii waggaa meeqa biyya alaa hojjetee gizeechi dhufu harka duwwaatti hafee harka namatti deebi'ee nama baay'eetu jechuudha akkasitti gowwoomfamee namni rabbiin hin sodaanne gaafas waan sodaatu hin qabu. Waan nama qalbii namaa rifanne tokko tokkos namni rabbiin qalbii isaa goggosee jira kan qopheeffateetuma taa'ee jechuudha. Waan namni itti laffee itti fuunnee achitti akka salphaatti nufu yeroo garuu asii maallaqni sun ergamu biyya keessa yeroo dhufu akkuma salphaatti bakka waanuma taa'amaa oolamee
argatame itti fakkaata. Garuu batalee shamarranis ta'e dhiiras ta'e gahaa jechuudha. Kan biyya arabaa jiru miti kan biyya faranjii jiranu akka salphaatti hin fidanu jechuudha. Garuu namoonni biyya keessaa namoonni biyyaa bahanii hin beekne yeroo birrii mindaa ji'a tokko yeroo biyya dhufu yeroo mana zaramu xiqqoonni baay'ata. Akka salphaatti waan dhufutti fakkaata jechuudha. Garuu ji'a tokko keessa bu'aa bahii baay'ee humnoo baay'ee imimmaanillee dhangalaasee kan fidu jira. Jarri asxaa waan hin beekneef ibiddi abbumara bu'ee gubaa waan jedhameef laalaan qubaa abbuma gubaa jedhama. Kanaafuu namni asxaa kun hedduu ittiin dhagahamu. Isa achi dhaqee lafa waan irra gahee beeka malee namni qabeeyyi asxaa amma kana waa ittiin dhagahamu. Na sooshaal miidiyaan kun yeroo hammaa kana kanaaf baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Namni akka durii shawwadamaan jiru alhamdulillah. Mi'aada maalii qabda kana sooshaal miidiyaa kanarraa ati mi'a akkam dursa barataadha moo akka ilaalanitti darasaa wayii si'anii darasaa sheekii akkas fakkaata. Sheekii hin taane inshaallah fuulduraatti amma ilmi rabbiirra jira. Rabbiin galmaan nuuf haa ga'u warra karaatti hafu rabbiin godhini. Amiin inshaallah. Waan baratee waan baratee barsiisee ofiis hojjetee jedhu rabbiin haa taasisu jechaadha. Uummanni hedduun garuu barachaa jiranii. Sooshaal miidiyaan kun baay'ee qaama hawaasa islaamaatiif nama barachuu barbaadeef nama waa hubatee diin rabbii baruu barbaadeef karaa laafaadha rabbiin fuuldura kaa'eera. Uummanni duraanii masalaa tokko gaafii tokko gaafachuudhaaf ulamaa bira dhaquudhaaf jechuudha. Farda isaanii gaala isaanii irratanii jechuudha. Adeemsa sa'aatii meeqa adeemsa guyyaa meeqa adeemanii gaafii tokko jechuudha biyyaa bahanii barataa turan waan ta'eef inshaallah barachaa illee jiranii irratti akka isaan jajjabaatanii galma gahanii akka jirre of boodan deebine asumaan dhaamsan godhaafanis inshaallah. Yeroo ammaa kana garuu daqiiqaa keessa mana kee teessee waan barbaadde gaafachuu waan barbaadde barachuu alhamdulillah rabbiin nu laaffisee jira. Mi'a too ati biyya keessa teessee qaamaan barataa harta qaamaan qaraa harta maashaallah. Mee waan baratte kana barsiisuuf yaada qabda karaa sooshaal miidiyaa kana maashaallah baay'ee tokko akkuma amma jennee haalli mijaataadha jechuudha. Inni baratus barachuuf inni barsiisullee waan barate sana ofiifis itti fayyadamaa dirqama barsiisuun gatii ta'eef baay'ee dirqama naannoo waan baratan nama biraan gahuun akkuma shari'aatitti akkuma diinii rabbiitti dirqama. Balligwaanni wala aayaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam sallallahu alaihi wasallam waan rabbiin nu barsiisu uummata biraan gahuudhaafis karoora. Inshaallah guyyaa tokko torban keessaa guyyaa tokkos ta'e lama wantaa qabannee dhiyaannaa inshaallah waan nama fayyada jettu wantoota tokko waan baratte irraa akka inshaallah chaanalii koo kanarratti naa dhiyeessitu yaa maqaa hordoftoota koof maqaa koof rabbiitiin gaafadhaa jechuudha. Inshaallah diinii rabbii kana itti tattaafatamuu qaba. Akkuma diiniin baratamaa immoo bid'aan adda addaatis immoo wanti diinii rabbii balleessus akkuma kanaan baay'atees jira. Diiniin rabbii ammallee sirriitti hubatamee hin jenne amantii islaamaa kun sirriitti gadi fageenyaan hubatamee hin jenne. Kitaaba qara'ameen kitaaba rabbumaan nama laaffisee ammuma qara'an fahamanii yoo jedhan malee Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam badaa al-islaamu ghariiban wa sayauudu ghariiban jedhanii keessummaa heduu fedhiinii rabbi jedhanii ammas ganaa keessummaa huu deemaa jedhan. Ulamaan tokko zamanuma ammaa iyyuu zamana islaamummaan keessummaa keessa jirra warri jedhamu jiru dhugaa fakkaata. Gaadiin rabbii irra guddaa hima barata malee hojiirra soolaan jiru rabbiin hojiirra oolchuus rabbiin haa laaffisu. Irra guddaa immoo barachuun nama dhibuudhaan ulamaa islaamaadha. Barachuun laafaadha itti hojjechuudhatu baay'ee namatti ulfaata malee. Nuufi isinis uummata islaamaa hundaayyuu warra egaa itti hojjechuu rabbiin laaffiseef barateetti hojjeta rabbiin haa taasisuu ni jenna. Walumaan gaajuu ayii walii kadhannee warra galmaan gahee rabbiin haajaa isaanii guuta rabbiin haa taasisuu ni jenna. Amiin inshaallah hordoftoota kiyyaa viidiyoo isinittiin dheeressuu viidiyoo ilaalaa laayikii godhaa laayik gochuun dagatinaan isiniin jedha.